haala caaltuun keessa jirtu hoggaa laalanii hedduu takka garaa nama nyaata, hedduu takka nama gaddisiisa. Namni obboleettii qabu, namni haati isaa dubartii dhugaadha. Caaltuuf intala san wal madaalsisuu feete caaltuun bar intala gosti baatee sitti fuutee warri keessi ilaalee dhayxee laallattee naa taati jettee akkamitti walitti jeebiftee mana tokko keessa wajjin jiraata. Si jaalate malee caaltu jaalate intala san. Ati jaalachuu dandeetta. Caaltuun jaalattee intala san. Haadha warraatiif abbaa warrallee wal tarti seerri jedhu hin jiru. Abbaa warraa haadha warraa akka barbaade haa godhu seerri jedhus hin jiru. Akkuma seera addunyaattis hin jiru, akkuma seera islaamatti illee hin jiru jechuudha. Ilmoo fi haadha adda baastee jiraachisuu yaaduun kee dogongora. Bishaaniif qurxummiin adda baastee jiraachuu hin dandeetti. Ilmoo fi haati bishaaniif qurxummiidha. Ilmoo fi haadha adda baasu ima yaadiin Muktaar abadan. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu hordoftoota fi kabajamtoota kiyya akkam jirtan nagaa keessanii bakkuma jirtanitti nageenyi kiyya ka onirraa madde isinaa ga'u isiniin jecha egaa har'allee deebi'ee maaliin deebite jechuu keessanii nafu waan dhugumatti qalbii nama cabsu guyyurraa mootiyyuu addunyaa tanarraa guyyurraa huma adda addaa argaa oolla garuu mootiyyuu ilmi namaa kun hin dogongora dhugaadha. Beekamaadha. Eenyullee dogongora anis atis innis namuun dogongora. Garuu mootiyyuu dogongorri kun hanga qaba. Daangaa qaba. Haga dogongortu qabda. Haga wallaaltu qabda. Hanga dogongortu qabda. Kanaaf dogongora tarirraa waa barachaa deemta malee guyyumarraa dogongora uumaan deemtu jechuudha. Ilmi namaa kun wanni rabbii wanni beelladaan addan godhee fi hiyyaannaa ammallee mootiyyuu waan nu miidhu beeynaa waan nama miidhu beeynaa qalbii namaa cabsurraa of eeguu qabna. Kanaaf rabbiin beelladaan akka addan godhee akka yaannu nu godhee jechuudha nuti kana banii aadam kana. Dhugumatti haala caaltuun keessa jirtu hoggaa laalanii hedduu takka garaa nama nyaata, hedduu takka nama gaddisiisa. Namni obboleettii qabu, namni haati isaa dubartii, namni ammallee mootiyyuu ilmoo dubartii of jalaa qabu gocha akkanaa kana hin dalagu jechuudha dubartii irratti. Haati manaa mataan isii dursa maaliif haadha manaa jedhan? Manni bar abbaa manaatiin waamamu haadha manaa jedhamtee waamamtii jechuudha. Dubartiin haadha manaati. Kabajamtuudha. Ammallee mootiyyuu huma fedhe keessatti qabsoo keessatti ta'e nagaa keessatti ta'e huma kamuu keessatti dubartiin qooda adda addaa qabdi. Nuti akka ani beekutti akka dhagahutti akka dhagahee ani jedhetti akkuma aadaa Oromootitti yoo lolli tokko jiraate yoo walitti bu'iinsi tokko ka jiraatu taate dubartiin siinqee ofii qabattee yoo gabbaatee ililchite takkaa siinqee san qabattee waraana jidduu seente dhukaafni tokko dhuka'u namni dura walolaa jiru sun illee ni dhaabataa jechuudha. Dubartiin sadarkaa haganaa qabdi. Nu biratti har'a mootiyyuu sadarkaa dhabdee jechuudha. Yeroo ammaa jaarraa keenya kana keessa zamana keenya kana keessatti dubartiin kabajaa dhabdee jechuudha. Kanaafi hedduu takka qalbii na cabsa. Har'a wanni caaltuun haasoituu fi haalli caaltuun keessa jirtu akkuma kana immoo namoota hedduu qalbii cabsee jechuudha. Kanaafi ilmi namaa akkana garaa jabaachuun abbaa warraatii fi haadha warraa hoggaa jedhanii abbaa warraa sharafa haadha warraa eegee haati warraa sharafa abbaa warraa eegee wajji ka jiraatan malee ka qalbii guyyurraa qalbii wal cabsaa oolanii miti jechuudha. Ilmoo yookaan rabbi sii kenne. Ilmoon tuni ta'ammallee mootiyyuu abbaa warraa haadha warraa jalaa fudhatee haadha warraa ittiin doorsisu osoo hin taane ta haadha warraa ittiin yaachisu osoo hin taane ta haadha warraa sababaa ilmoo kanaatiin ilmoo jalaa fuutee haadha warraa keetii waan qalbiin isii hin barbaanne yoo ilmooti argachuu barbaadde waan ansiin jedhu godhuu qabda jettee ka ittiin doorsiftu osoo hin taane ka amma jidduu haadha warraatiif abbaa warraatitti ilmoon ka ittiin gammadan ka isii tana laalanii guyyurraa rabbitti galata galchan kan mootiyyuu isii tana gara lachittuu haadhaaf abbaafillee wasaasaa taate gammachiisaa woo danda'ame waan qalbiin isii barbaaddu guutafi akka isiin haadhaaf abbaa kanarraa waan gaarii barattu barsiisaa ka guddisani malee ka itti warroorrisanii miti. Kanaaf wanni Muktaar dalagaa jiru dhibbaan dhibbatti jala mureessitti maa Muktaar akka nama tokkootitti sirrii miti. Of sirreessi baabaa kiyya. Of jijjiiri. Siin jettee jirti caaltuun haasawa dhiira gaariitirra haasawa dubartii takka takkaatu namatti tolaa jechuudha. Kanaaf dubartiin hayyuudhaa wanni jennuuf kanaafi jechuudha. Anaa fi intala sanii wal madaalchisuu si feesisee qalbiinis jette caaltuun. Dhugaadha. Caaltuu fi intala san wal madaalchisuu feete caaltuun bar intala gosti baatee sitti fuutee warri keessi ilaalee dhayxee laallattee naa taati jettee manguddoo ergattee sirna kaleessa Oromoo qabdu saniin fuute tanammootiyuu taarra ofumaa kaatanii online irratti feetu wal barattanii feetu shaararraa fuutee galteeni
Haisilleen haadha warraati jettee ati caaltuu ittiin doorsuu barbaaddu tuni caaltuu waliin madaaltu eessaa dhuftee caaltuu wal madaalti ati ulaaluu qabda. Siin jette caaltuun dhugaa siin jette akka barbaadatti jedhullee dandeetti immoo jechuullee qabdi. Maaliif intala kabajaan gosti jaalattee sitti fuutee intala gosaati intala qorii fi ciicoo qabdu intala mootuyyuu waa mara qabdu jechuudha. Intala wanni mudaa jedhamu takka isii irra hin jirre isii ilaalalanii jechuudha. Maaliif intala kabajaan haadha fi abbaan jaalatanii fuudhanii sitti kennan. Intala atis jaalattee manguddoo ergattee haati fi abbaan kee jaalatanii waan sila abbaan ilmaa godhu sii godhanii akkuma san isillee waan sila haati abbaan namaa godhu godhanii fi kabajaan fuudhanii sitti kennan. Kanaaf intala sanii waliin madaaltuu siin jettee caaltuun sirrii dhugaa isiiti intala sanii waliin madaaltu. Isilleen jaartii tiyya atilleen jaartii tiyya isillachuu fuudhee bakka takkatti isin deebisee mana tokko keessa hojii jiraatan daffaar dhugumatti daffaariidhaati wallaahi akkamitti walitti deebiftee mana tokko keessa hojii jiraata si jaalate malee caaltu jaalate intala san ati jaalachuu dandeetta caaltuun jaalattee intala san maali wanni bakka takkatti deebistee caaltuu fi intala san waliin teessiftuuf intala gosti beekte caaltuun intala namni marri beeke caaltuun akkamitti fuutee caaltuu fi intala san walitti deebisuu barbaaddaa jechuudha. Dhugumatti akka ati itti yaadduu nama ajaa'ibaa jechuudha. Waan ofii keetii jaalatte haati warraa ta'e hangafa akka jaalattu maaliif dirqita? Wanni mootuyyuu ati daa'imaaf haadha adda baastu maa inni? Maal jechuudha? Bara ammumaa akkuma fuutee adda baaftetti caaltuuf daa'ima isii adda baastetti bara ofii guddisaan jirtu. Fuutee intala ofii keetii jaalatte ta caaltu irratti ilaalatte sanii kennitee akka isiin guddistu godhaa jirti jechuudha. Isiin immoo achi teettee daa'ima caaltuu akkana godhee dha'ee tumee maalii godhee jettee haasoitii jechuu gabbaate. Waan akka hin qabne intalli sunuuf atuu walumaa galatti murtaaroo waan akka hin qabne jechuudha. Maal jechuudha? Ogaa isiin intala tiyya maaliif dhooti daa'ima tiyya maaliif dhooti daa'ima tiyya naafid isiin jennaan caaltuun si aarsuuf akkas gooti malee hin dhooni. Maaliif aarsiti maalirraa aarsiti? Ilmoo isii fuutee jalaa itti geessitee akka isiin ilmoo isiitiin isii haddaddu akka ilmoo isiin ilmoo isiitiin ilmoo tee tume ilmoo tee beelesse ilmoo tee dheebesse jettee ganama galgala akka isiin itti baacu maaliif lubbuu si barbaadde? Maal si barbaachise? Haadha jalaa fuutee ilmoo fuutee yoo ta'u ofii jaalatetti kennite. Intala tana si jaalate yoo feete jaaladhu matatti baadhu yoo feete bakka feete hin dhaqi. Maaltu rakkise caaltuu maaltu bakka kana keessatti rakkise? Ilmoo isiitiif caaltuu adda baasuu maaltu geesse immoo? Maal si kadhatte caaltuun ilmoo tiyya naa kenni siin jettee maal si kadhachuun barbaachise? Ilmoo tiyya fuutee na jalaa dho'isitaa mana seeraa dhaynee akka ani fuudhu akka na heeyyamtu. Ammallee mootiyyuu akka ilmoo tiyyaan addaan nan baafne akka ilmoo tiyya na jalaan dho'isine akka na heeyyamtu walii mallatteessinaa jettaan. Maal haa ta'u si mallatteessiti? Bar shari'ammaan islaamaatu akkuma shari'aatitti yoo deebine yoo caaltuu dura fuute haati warraa ta'e taganamaa caaltuudha. Yoo dandeettii itti qabaatte ka dunyaa caaltuu hin tuudhe ka caaltuu mataa hin dhukkubsine ka caaltuu hin wareersine ka caaltuu jala ilmoo fuutee ilmoo tanaan haddaddee akka isiin intala tana fuudhi jettee si heeyyamtu godhuu hin dandeenye. Yoo heeyyamni caaltuu jiraate barka kana godhuu dandeettu. Yoo mootiyyuu shari'aan ammallee fuudhi kasiin jedhe shari'aa namni hedduun gabba'ee anumaa wajjinuu anumallee dabalatee jechuudha. Shari'aan kasiin jette intalli ati fuute haati warraa kaleessaa sun yoo ati ta fuute taganamaa sun yoo dhaluu hin dandeenye fuudhi siin jedhe shari'aan. Yoo bultii ati walitti qabdee bultii ati walitti qabdu kana walitti qabuu hin dandeenye fuudhi siin jedhe shari'aan. Yoo intala kabajaa hin qabne ibaadaa hin qabne siif kabajaa hin qabne gosaaf kabajaa hin qabnu taate wanni isiin dalaydu waan silaa rabbii walitti buusu taate hiikii siin jedhe shari'aan. Yoo isiin hin salaanne yoo salaata irratti eemartee isiin salaata ibaadaa rabbiitirraa goggoyde yoo ati ka'ii salaati siin jette dubbii si goote karaa rabbiin jaalatu akka rabbi jaalatutti yoo hin deemne irratti fuudhi hiikiyyuu siin jedhe shari'aan. Intalli tun intala dhaltu intala teessu intala deettu akkuma Oromoo jette sani dhalteetu ilmoo isiin dhaltee jalaa fuutee ittiin hiraarsu jirta wanni ati irratti fuudhu si barbaachise maa'in maal si barbaachise isii tana akka fuutee reefuu dhiyoo tana isiinuu daa'ima jaalalaayyuu wajjin waliin quufne udoo jaalalan quufin rabbiin akka fedhetti namaa kenna ilmoo isinii kenne baga isinii kenne ilmoo isinii rabbiin kenne tana mootiyyuu qaama guutuun isinii kenne ati har'aa karaa rasaasatti itti fayyadamtee akka meeshaa lolaatti itti fayyadamtee caaltuun hiraarsuun wallaalummaadha gowwummaadha kun baabaa kiyya dhugumaan siima dadhabbinna guddaadha jechuudha kun. Kanaaf caaltuun ilmoo ofii har'allee taanaan borullee taanaan si gaafachuu mirga qabdi. Mana seeraatii kabahee
waasii yaamee bahee jette waasii hoggaa waamtee baatu san ilmootan akka deebistu waasii waamtee baatee bar malee dhaqiitii caaltuu doorsisi yoo ilmootee argachuu barbaadde intalaan amma jaaladhe tana jaartii lammataa tana heeyyamii manatti bakka takkatti isin deebisee isii fuudhunaa heeyyamtee ilmootee sii kenna jedhiin jedhee isin baafne manni murtii wayin immootuyyuu manni waajjira poolisaa suni akkana jedhe caaltuu doorsisi jedhee si baasuu osoo hin taane akkuma beekamu akkuma seeratti illee ilmoo isii deebisii fi haadhaaf ilmoo walitti deebisii jedhee waasii waamtee baate malee caaltuu akka doorsiftuu sin baafne jechuudha manni murtii sun illee takkaa'uu manni seeraa itti hidhamtee baate sun jechuudha. Ati immoo as deebiteetti yoo ka danda'amu taate carraa yaalachuudhaaf jecha hireetee mokorachuuf jecha ilmootee deebisuu yoo ka barbaaddu taate ilmootee yoo akka argaddu ka barbaaddu taate intalaan fuudhe tanallee heeyyamii fuudhinaan jedhi naa heeyyamii na wajjin jaaladhu daa'ima teessii deebisaa. jettaanii jechuudha. Gaafa durii wanni dhufanii manaa si fuudhanii akkasitti lafarra si uumanii haysi godhan gaafa sana nama siif lola irraa takka. Mucaa akkasitti si hiitise sasitti fidee nama qeeqirraa nama itti aarerraa nama tokko ani gaafa sana. Maaliifuu haadha warraatiif abbaa warraa jidduu maaliif seenta jedhee nama gurbaa san qeeqirraa takka. Gurbaan sun sirrii jireedha. Akka gaarii jira. Namni guyyaa tokko gaafa haasa'u ni dongore. Hin dongore anuu gaafa sana. Sibira dhaabbadhee si deeggaruudhaaf. Sirrii jirta siin jechuudha. Akkamitti muttaariin akkasitti tumsiiftaa siin jedhe. Jedheeni gurbaa san qeeqe. Baga si tumsiisan baga haysi godhani boo. Wanni ati dalaydu edaawaan fokkataadhaa jechuudha. Siin jedhe mucaan sun amma dura kadhadhee yaa obboleessa kiyyaa ilmoodha haadha warraatiin toltii ilmootan haadha warraatti deebisi caaltutti deebisi. Ilmoo fi isii addan baasini jedhee si kadhadhee na diddee haysi haa godhanii siin jedhe. Malee garaasitti jabaateetii miti mucaan hanga silaalamni si kadhatu si kadhate ati dinnaan poolisa sitti fidee haysi goosise. Akkasitti ilmi namaa duratti akkasitti si dhiitanii achi si darbanii asi darbanii hanga humna keetitti ati gaafa sanuu bitanyaa seeraa ol ta'uun kee gaafa sanuu mul'ata jechuudha. Mana nama qaama seeraa tokko harkaa fi deeba'uu barbaada jechuudha. Akkasitti lafa si kaayanii caccabsanii hanga ati deemuu hin dandeenye takka ol fuudhanii mana seeraa si geessan. Seerri bar nama kamiifuu wal qixa. Kuni dhiira akka fedhe haa dalagu tun dubartiidha. Wanni fedhe irratti haa dalagamu wanni jedhu hin jiru mana seeraa keessa. Wal qixa dhiiraaf dubartiinis wal qixa uumamaanis wal qixa. Wanni addaan qoode takka jiru haadha warraatiif abbaa warrallee wal tarti seerri jedhu hin jiru. Abbaa warraa haadha warraa akka barbaade haa godhu seerri jedhus hin jiru. Akkuma seera addunyaattis hin jiru akkuma seera islaamatti illee hin jiru jechuudha. Ati kana wallaaltee har'a mootu yoo dhuftee olaantummaa kee mul'isuu barbaadda. Ilmootiyyaan addaan ba'uu hin barbaadu ilmootii wajjin jiraachuu barbaadaa jetta. Haati tun odoon argame ilmoon tun eessaa dhufte haadha jibbanii ilmoo jaalachuun kun ilmootiyyuu zamana akkami seera akkamiitu bahe. Bar yoo haadha jaalatte ilmoo tana jaalatta. Eessaa dhufte ilmoo dhatarra jaalattu addaan ba'uu hin dandeenye tun ilmootiyyaan addaan ba'uu hin barbaadu jettee afaan guuttattee haasoftuuni bar intala tanarraa dhufte bar caaltuu tanarraa dhufte bar. Hayi isiin akkamitti ilmoo ofiitiin adda baatee jiraachuu barbaaddi. Silaa isiin ilmoo ofiitiin adda baatee hin jiraattu qalbii teetitti iftee omansiiftee akka mucattii intala amma fuudhe tana wajjin jiraadhu. Naa heeyyamii ilmoo akkasii sii kennaa dubbii tana narraa dhaabi dubbii natti hin godhinii dubbii tun asitti narraa dhaabachuu qabdii. Naa heeyyamii fuudhaa jettaan jechuudha. Yoo barbaadde si heeyyamti qalbiin isii yoo heeyyame yoo barbaadne immoo siin heeyyamtu jechuudha. Ati immoo akka barbaaddu godhattee jirta wanni caaltuu ciqituu maaltu jira. Wanni ilmoo isiitiin doorsiftuu maaltu jira. Maaf barbaachisa ilmoo isiitiin doorsisuun deebisiif ilmoo isii haatii fi ilmoon adda baatee hin jiraattu abadan. Oddoo daa'imni kunillee daa'ima waggaa 8-9 haadha fi abbaa filatee addaan baafachuu danda'u taate manni seeratti waggaa wal geessitanuu manni seeraa fedha ilmoo sanii gaafata. Yoo inni abbaa kiyya filadha jedhee yoo rakkoo qabu caaltullee gaafsa wanni dubbattu hin jirtu. Yoo isiin immoo ilmoon sun immoo haadha tiyya fedha jedhee atillee gaafsa wanni ati dubbii godhatu hin jirtu ilmoo tiyyaan adda ba'uun barbaadu wanni jettu hin jiru jechuudha. Garuu ilmoo daa'ima reefa lama hootu ta'uufiif ol kaateen deemne ta haadha fi abbaa iktiyaar addaan hin baafne ta haadha fi abbaa jaalala haadha fi abbaa maleekan rabbii takka wal qixxeessitee onnee keessa keette. Ati fuutee haadha adda baastee macaawashaa gootee tapha gootee haadhaan ittiin doorsiftu rabbi sirraa jaalata. Maal jechuudha? Maal si barbaachise? Ati haadhaan qabdu haati ta'e bar dubartiidha. Ati obboleettiin qabdu bar obboleettiin ta'e dubartiidha. Maal jechuun obboleettii ta'e akka tarra caaltuu gootu san odoo namni godhee garaan si danda'a muttar mee dhugaa jirtu san dubbadhu obboleettii ta'e irratti waan ati amma caaltuu irratti dalagaa jirtu kan obboleettii ta'e irratti namni biraa yoo dalage hin dandeetta garaan si danda'a bar isillee obboleettii battee akkasiisanii bar obboleessuma akka keetii
obboleettii ofiitiif rifatu san obboleessuma akkasii qabdi. Kanaaf caaltuun wanni ati ilmoo teeti si doorsisee ilmoo teef yoo sii kennuu ka barbaaddu taate intala ana jaaladhe tana jaaladhu akkasitti ilmoo sii kenna waan jedhu kan hin heeyyamin abadan hin heeyyamin dhugaa keeti. Sii fi intala san illee aragee walitti isa naqee mana murtiititti ol isin naqee ilmootii akka itti fudhadhu hin beekaasiin jette caaltuun dhugaa isiiti. Kanaaf caaltuun harka kennuu hin qabdu ammallee taanaan harka kennin rabbiin jala teennee safuun haasofnu intala nullee intala dhalaa dhabnee ol jalaa qabna haati warraa teenna dhalaadha obboleettiin teenna dhalaa haati kabajamtuun teenna aayyoon teenna ulfaattuun teenna intala dhalaati jechuudha. Akkuma inni amma si godhaa jiru kan obboleettii teenna namni ka godhu taate hin eeyyamnu qalbiin nu jaalattu jechuudha. Waan obboleettii teennan hin jaalanne siinillee hin jaalannu jechuudha. Hin eeyyamin wanni ati harka kennitu hin jirtu hin eeyyamin. Gosa guddoo of duraa qabda. Gosa bal'oo of duraa qabda. Gosni teessiif dhaabbatti. Gosti isaa ta'e inni har'a sitti fasaadee akka barbaade macaafachaa si godhuu barbaadu kun siin dhaabbatti. Kanaaf nama hedduu of duubaa qabda harkaan kennini jechuudha. Dhugaan ta'e mootu yoo ni baati. Akka gootellee gootu ilmoo ta'e ni fudhatta. Tamam kanaaf wanni ati qalbii cabxee hamilee si cabuuf hin jiru jechuudha. Mataa ol qabadhuutii deemi ati haadha dhiiraati. Ati intala kabajaa qabdu jechuudha. Intala safuu eeggattu jechuudha. Haasoo hoggaa isiin haasoitu akkasitti qalbii cabxuun gallaaftee si bira dhaabbattee hoggaa sitti haasoitu sammuutaan akka waan sodaa wayii si fakkaate bar kabajaa si qabdutu akkasitti boqa ofii isii gaccabsitee maxaa ofii gaccabsitee kabajaa si wajjin haasoite. Guyyaa takka kabajaa si hin dhabne ati mootiyyuu callisee akkanas si kabajaa kiyyaa si kabajuudhaaf callisuun kun akka waan sodaa wayii si fakkaatee siin jette. Si kabajjeeti malee sila odoo sodaa taate. Tamam. Wanni wal sodaatan takkan jirtu jechuudha. Waan sodaatu takkan qabdu sila sodaa taate dhaqxee mana seeraa sanuu si geessitu jechuudha caaltuun. Kabajaa isiin si qabdutu akkanas callisiise. Isiin si kabajuun isiin mataatti jala qabachuun immoo akka waan sodaa wayiitti sitti fakkaatee murtaadha. Kanaaf obboleessa kiyya akka hiriyaa tokkotti dhaama dogongoraaf hokkataa keessa jirta seenaaf hokkataa galmeessaa jirta. Tamam ilmoo namarraa baatu ilmoo rabbi namaa kenne waan gaarii barsiisan malee waan hamaa barsiisanii ilmoo fi haadha adda baastee jiraachisuu yaaduun kee dogongora bishaaniif qurxummiin adda baastee jiraachuu hin dandeetti. Ilmoo fi haati bishaaniif qurxummiidha ilmoo fi haadha adda baasu ima yaadiin murtaan abadan. Caaltuu teenna jabaadhu rabbiin irra si oolchaa hayxii haqateetti ilmoo fi haati adda baatee iman jiraattu. Akkasitti hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa bakkuma jirtanitti nagaa keessa naa jiraadhaa. Caaltullee akka ilmoo isiitti rabbi walitti deebisuuf du'aayii godhaa fi hin argatti hin mooyatti rabbiin irra aansaa inshaallah du'aayii goonaa fi bakkuma jirtutti. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa hanga viidiyoo biraatti walitti dachaanutti bakkuma jirtanitti nagaa keessa naa turaa isiniin jecha. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.